Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota GMN irraa kan isiniif darbaa jiru qophii keenya kudhaama jaalalaati. Maarreen egaa akkuma beekamu qophiin keenya kudhaama jaalalaa torban tokko kan isiniif darbu yommuu ta'u, har'alleen keessummaa tokkoof gidduudhaa qabna. Isa wajjin kan turtii taasisnu ta'a. Isinillee turtii keessan nu waliin godhadhaa isiniin jenna. Qophii kana qopheessuun immoo kan isin faana turu Ansimannee Dirajiiti. Gama ogummaa kaameraatiin suukeessaa eebbaa nu wajjin jira. Turtiin keessan aga xumura qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Ayyee baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan eegdan. Ayyee mamaa taatee istiidiyoo keenyatti argamu keetiif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Tole isinillee galatooma. Mee walaa barruu daawwattoota keenya faana wal barii eenyumaa jennu? Tole maqaan koo Dheeressaa Lammeessaa jedhama. Asaana wal mara ganda naannoo Qarsaa. As jiraata magaalaa Sabbataa jechuudha. Ayyee mee jalqabuma irratti egaa gadi fageessinee waa'ee seenaatti kan haasofnu ta'anii gabaabaadhumatti waa'ee seenaa wajjin akkamitti akka wal bartanii? Egaa waa'ee seenaa hoggan kaasee eessarraa akkan jalqabee eessatti xumuruun beeku. Walumaa galatti dubbii kee osoo hin seeniin guyyaan isheen wal bare sun anaaf guyyaa gurraachoo kan guyyaa dukkanaati. Akka carraa ta'ee baay'attee turte waggaa tokkooti. FB koo irratti koomantii babbareedaa kennaa turte. Isaa boodaanis achirraa ishee ilaalan ture. Isheenis karaa keessatiin haayinaan jette. FB jechuudha karaa messengerii. Isaa booddee tokko lammeechaa haasa'uu jalqabne. Turtiin ol baruun keenya achirraan jalqabe jechuudha walumaa galatti. Isaa booda achirraan yaada ol qoqqoodachuu ol baruu lakkoofsa olii kennuu haala san ture ol baruun keenya jechuudha. Jalqaba gaafa walitti dhuftan bifa obbolummaatiin moo bifa obbolummaatiin moo bifa hiriyummaatiinidha kan isin haasaa jalqabdan? Lakki akkasuma hin taane jalqaba bifa obbolummaatiin walitti dhufne. Keessattuu karaa iimuutiin yeroo dheeraadhaaf wajjin haasaa turre obbolummaa irra dabarree rakkinootni garaagaraa ishee muudachaa turan akka carraa rakkinoota san hundumaa tokko lamaan natti himachaa turte. Anis humna koof yaada koon waan qabuun deeggaraan ture. Waan hundumaa keessa dabarre baay'ee na amanti baay'ee na jaallatti akka obbolummaatti anis. Haa ta'uti garuu waan jirame tiree beektaa dubarri tokko aduu si jaallattu kan aduu sitti dhiyaattu afaan sitti dubbachuu caalaa gochaan akshiin jechootan yeroon ishee irraa hubadhu jaalala naaf qabdi jedheen hubadhe. Even haga ati maaf gaa'elan godhannee ati maaf jireenya hin ijaarrannee aniif si ulu tokko taanee maal sitti fakkaachaa yeroo jettee akka qalbii gootiin itti haasa'utu jira. Anis turee hubadhee ilaalee yaadni kun keessoo koo deddeebi'uu jalqabe. Isaa booddeenis gaaffii jaalalaa dhiyeessite jechuudha. Yeroon gaaffii jaalalaa dhiyeessutti hin ta'utti. Ammas deebi'ee dhiyeessifii itti ilaalaa nan mari'adhaa. Xiqqaate waggaa tokko keessaa ji'oota 6 kana wal falmiirra turre. Guyyaa kaan natti haasofti, guyyaa kaan hin haasoftu, guyyaa kaan itti ilaaleetti, guyyaa kaan immoo yoo barbaade bilbila cufatti. Ani immoo akkam jedhee akkasitti hin beeku eenyummaa isheetiin booji'ameera. Kiyyoo jaalala ishee keessa galeera. Yaanni koo deemsi yeroon taa'u yeroon ka'u bakka kamittuyyuu turtii ishee wajjin dabarse. Obsuu hin dandeenye irraa fagaachuu hin dandeenye walumaa galatti haala saniin turre haala kana fakkaata. Akka itti duranaa kaastetti egaa isheen maaf bultii hin jaallattu maali edda maaf hin fuudhu siin jechaa turte miti yoona kanaan duras hubachuu dadhabee laata isheen miira jaalalaa siif qabaatte yaa shamarran egaa baasanii waan kana dubbatu ni ulfaata waan ta'eef sitti hubachuu dadhabeenyaan amma haarii isaatti ba'aa jirtiidha ishee. Natti fakkaatu. An amanaa dhibbarraa dhibba. Akkana jaalattus beeka. Isheen irraas fagaachuu barbaaddu. Yoon irraas fagaachuu barbaade ani bilook na godhi waan sooshaal miidiyaa kamiinuyyuu sirraan fagaadhaa bilook na godhi yeroon jedhunitti tolechuu hin dandeenye. Akkanatti fakkaatutti tana
waan ishii rakkisee wayiitu jira natti fakkaata. Bakka waan ishii rakkisee wayii, waan baastee machuu dadhabde wayii. Maaliif hoo jettee namni sin jaalanne bakka sirraa fagaachuu qaba miti akkas miti kun. Yookaan natti nyaattu yookaan narraa fagaattu. Anta yeroo duraanii hubachuu dadhabdee kan jedhu gaafii keetiif deebii. Nama tokko jaalattee daftee yoo jaalatte daftee yoo itti dubbatte dafeetu malee ma jaalalli si gala. Fakkeenyaaf torbee lama keessatti nama tokko wal bartee torbuma tokko lama ji'a tokko keessatti aduu dubbattu aduu jaalala olii dhiyeessitu jaalalli sunis akkasumatti dafee deema. Daftee so yoo xiqqaateen akka itti amanutti nama tokko wal jaalachuudhaaf turtii waggaa tokko waggaa lama yoo ta'eyyuu waa'ee nama sanii bilcheessitee bartee eenyummaa nama sanii yaada nama sanii bakka waan hunda bulchiinsa ilaaltee itti dhiyaattee waan amanuuf ani ta'a yoo ishiin akkasitti yaaddan beeku ji'a tokko lama keessatti gaafii jaalalaa kana dhiyeessineef yoo xiqqaate ji'oota ja'a ol hiriyyummaa adda ta'een erga walitti dhiyaanne booda gaafii jaalalaa dhiyeesseef. Dura akka obbolaatti turte miti akka obbolummaatti turre. Miirri ishee yeroo sun sitti agarsiistu eegatti miira jaalalaa keessa keetii baastee itti himtee sitti agarsiistu akkamii? Ayi bakka jiranii yeroo nafaan haasoftu yeroo baay'ee miirri kun nyaatamaa maal gochaa jirtaa sirraa fagaachuun qabaa jetti. Yeroo kanatti ani garuu ayi bakka maal taate jechuun jiranii bakka maal taate waan jedhu san yaada tokko dhiyeessatiifan ture. Anis bakka turee bulee oolee amallisii baay'ee nama cimtuudha. Baay'een jaalladha baay'een kabaja. Amallisii gaarummaa ishii dubbiin ishii bakka waa hundi ishii nama mo'ate. Isaa booda bakka ani gaafii jaalalaa kana dhiyeesseef. Wanti ishiin baastee afaan baastee nutti dubbattan jiru. Garuu miira jaalalaa qabdi argeera. Miira jaalalaa beekama miti qabdi beekama. Arraayyuu miira jaalalaa akkanaa qabdu beeka. Garuu waan ishii dhawu beeku. Miira jaalalaa waan sitti agarsiiftuu fi yookiin sin jibba jettee baastee sitti himtu, sin jaalladhettees keessaa baastee sitti himtu. Sababa kanaa immoo sitti himtu. Ati jechuun akkuma dura sitti himiini tiktaakii irratti gaafa laayivii seentan isin ilaalaa jechoota keessan lammanuu nan hubadhaani gaafa hin taa'ee yaadu isin gidduu namni jira laata? Akkanatti fakkaatutti waan jiru natti fakkaatu. Tarii tiktaakii irratti kallattiin itti dhufne jira. Akka carraa ta'ee gaafii jaalalaa dhiyeessee isheen na dhiisachaa turte. Dura rakkoon qabu itti ilaalachaa turte isaa irra darbeera. Haa ta'u garuu dhuma kanarraa bilbila irraa kaasuu jette. Baay'ee miidhame. Yaada kootiin hojii waan hunduma keessaa hin beeku. Bakka hiriyoonni kiyyallee jiru na jajjabeessaa turan dhiisii. Dhiisedhanii baay'ee na gorsu. Toleen jedhaa waan isaan biraa deeme ani sanuma. Bakka bilbilii naan jedhu arra bilbilee ka'ee bakka bilbiloo dheen murteessa. Garuu osoo hin beekne bilbila. Isheen garuu naan kaastu. Baay'ee naare. Baay'ee natti dhaga'ama. Keessattuu turtii waggaa tokko keessa wajjin turre tokko lamaan duuba isaa deebi'ee gizee yaadadhu. Of to'achuun dadhaba. Isaa booddee bakka akka carraa ta'ee TikTok irra liivirra jirti. Jala galee ilaalaa ture. Achi gastee ergadhee ijoolleen na gashan. Yeroo na gashanitti maaliif bilbila naan kaasne jedhee waan xiqqootti dubbadhee bahuu barbaade. Yeroon dubbadhu isheen achi natti deebiste deebii. Anis itti deebise. Anis isaan booda namoota jala jiran namoota achirra jiran dagadhu humaayyuu bakka. Yeroon dagadhutti bakka itti baafachuun jalqabe achumatti. Isaan booda akkamitti akkana jettaa na jaalattee kaatiin irraa fagaattee bilbila naan kaastu. Maaliif kiyyoo jaalalaa keessa nagashiteen irraa fagaatta maalin si godhee? Ati obboleessa hin qabdu. Obboleessi erga qabaatte immoo obboleessi kee waggaa miidhame sitti tolaayi. Jedhee yeroo itti dubbadhutti jechoota baay'ee natti darbachaa turte. Anis achirraan ka'eettan dubbadhe. Yoon barii ka'uu TikTokii hunduyyuu anuma jira. Baay'inni. Baay'ee rifadhe. Bakka jechoota dubbadhu na wallaalchisa. Maal akkan godhuun maal eessan akkan dhufe achirra dhufee hin beeku. Bakka
bariisaa isaan booda wanni kun achirratti erga ba'ee achumarraan deebii argatee dhufee achirratti dubbadhe itti deebi'es dubbachuu jalqabe already seenawwan baay'eedhaan nama deessiteetti. Madaashii garuu maalitti hin fakkaatu tarii beekumsa dhabuu danda'a. Dhabuu dandeechi hubannoo dhabuu dandeechi keessattuu fakkeenyaaf ati nama madaaltu jechuun jedhan tokko jiru. Atumaan qabdu jechuun jedhan tokko jiru. Tarii akka inni irraa fagaadhuuf akkana jettee karasitti fudhadhe malee amma sammiin itti fudhadhe. Yeroo baay'ee namni gaafa nama ofirraa fageessuu barbaadu jecha nama sana aarsu namaan jedhaa kan namni sun itti mufatee tasuma deebi'ee garagalee ilaalleef jechuudha. Dhuguma akka jettee nama madaaltu na bulchuu hin dandeessaa ani dandeenyaa tan bilcheessu wanta kana jette namoonni naannoo akka jiran gaafa ishiin jecha kanas itti fayyadamtu akka ishee dhiistuffaas gorsa namni gorsifaan jiru jecha kanatti. Jiru. Micoon kun tasa siin taatu namni nama madaaltu siin jedhu namni qabeenyadhaan of si madaalchisuu jireenya kee keessatti siif hin ta'u. Dhugaadhaaf taanan naan jedha. Qabeenyi hireedha. Inni dhufa hin deema. Har'a hin argatta baruu hin dhabdaa. Kanaaf immoo namni kamiyyuu yeroo dhalate qullaa dhalatee erguma addunyaa kanatti dhufeen booda nama ta'ee jedhanii gorsa haa baay'ee bifa adda ta'een naa laataniiru. Ta'us garuu akka irraa fagaadhuuf jedheetu man callise. Isheen egaa nama subsisti miinsi malee nama biraa qabdi laata. Isheen haa jirri abbaa manaa ijoollee iyyuu qabu siin jechaadha kan isheen turteeni. Ati immoo haa jara nan beekaadha manaan qaban ijoollee sirriitti han beeka jechaanii turte. Si malee nama subsistu qabdi moo isheen? Seenaa jechuun ana jechuudha. Ana jechuun seenaa jechuudha. Akkasitti amaan arras boros isheen waan barbaaddetti amanuu dandeessi. An TikTok ishii paaswordii ishee harka qaba. Siif ergitee moo ishee? Naaf ergitee waan tokko naa sirreessinaan jechaa turte. Even sooshaal miidiyaa immoo qofan hin qabne malee qaba. Innaa bakka ijoollumti ishiin illee haasaan tokko barreeffama deebii gisee ishiin deebistu nan ilaala. Isheenis beektatuma. Already kana jechuun baay'ee amanti. Akkasii jechuun koo baay'ee si jaallatti. Baay'ee na jaallatti. Isaa booddee garuu immoo qofan hin qabne. Anis baay'ee bakka tokkoyyuu jaalalatti kan na galchi taatota akkanaa kana. Namni kun maalii qootamanii? Ani hiriyaa ishii miti. Abbaa warraa ishii miti. Namni abbaa warraa isaa jettuyyuu sooshaal miidiyaa irratti paaswordii isaan kennu. Garuu immoo hin kennine. Waan baay'ee wajjin mari'achaa waan baay'ee wajjin haasaa turre. So namni kun baay'ee na jaallachuu isaa asirraa hubadhee waan baay'ee wajjin haasaa turre. So isaan booda akka carraa ta'ee yeroon jara kana harka qabutti namni ishiin baay'ee wajjin haasoftu hin jiru. Akkasumatti warra barreessaniif jiru. Haa ta'u garuu yoo kana waa arge keessattuu erga ol loluu jalqabnee erga walitti buunee erga sooshaal miidiyaatti dhufee ana hordoffii godhuu jalqabe. Akka carraa ta'e immoo isheen lakkoofsa biyyaatiin banatte. Lakkoofsa nan beekaa dawwalee lakkoofsi koodii tokko hoggaas inni galee akkas beekan jarri. Lakkoofsa aduutti naqu immoo koodiin achi galamtire koodiin tokko hoggaas inni galee na dide immoo koo jetteetti naaf kennaa jettee lakkoofsi wayiin galee naan galee akkas jedhanii isaan booda lakkoofsi jetti guutee seenee ilaale. Yeroo ilaalutti garuu bakka namoonni isheen wajjin haasoftu jira. Ijoollee dhiirotaa lamaan tokko. Haa ta'u garuu achirratti isaanis waan toletti miti. Isaan illee viidiyoo tokko kan ofii isaaniitti erganiif jira. Suuronni tokkos jiru. Baay'een bakka jechuun jechootan dhabee isaan booda indoom TikTok irratti dhufee baase. Isheen riinaa ta'e baay'ee rifatte. Ijoollee sun lamaan jiru. Garuu isaaniifis tolee hin jenne. Waan bakka jira miti haasofsiisuun tokko jira miti. Ani akka natti fakkaatutti ol madaalchisaa jirti natti fakkaata. Kamtu naa taa'aaf jechaa jirti. Innaa isaan booddee aduun wanta kana maal jedhuun lakki ani waan tolee dheef hin jiru. Sitti naarree garuu amma kana immoo ishee aga cabsitee seenutti gaafa dhageessishe. Aartiitti waan TikTokiin koo, Feesbuukiin koo waan hundiyyuu si harka jira.
Ati garuu amma kanarra dabartee naannoo dadhabdeeti waan sitti dubbadhu caalaa waan keessan haasa'u akkamitti ta'uu danda'a itti baay'ee aarteetti. Aartus garuu ani waan jaalladhuuf. Kan kishee bira jira? Paaswordiin kan ishee bira jiru jira? Hin jiru. Ani garuu sunaa kennitti nan kennaaf nas hin gaafan. Maaliif namni asubsiisuun qabu isheerran kan hafe. Paaswordii kana miti ofii guyyaa nan kennaaf. Haala sanii ture. Hiriyoonni sun lamaan garuu amma asubsiisaan jiru dhaabdeetti. Asubsiisaan jirtu. Gaafan jechuun yaaduma ishee ilaaluu mucaan kun eega sooshaal miidiyaa ishee hunda isaa paaswordii ishee laattee akkasuma immoo qo'ittan yaada tammarii addaatti. Ishee biras jaalalli hin jira garuu wanti ishee danqee jiru waanuma jiru natti fakkaatan. Dhiyeenya kana immoo keessattuu gara Duubaay ishee bira akka deemtuuf illee viizaadha kan isheen siqtee jirtu. Mingama kanaan waa'ee viizaa sana ilaalchisee ati maal jetta? Dhugaa. An seenan Duubaay miti si oli osoo jiraatte kootu illee nan deema. Situ nan dhufaa ittiin jedheen naan jedhamu sarpiraayizii gooteetti isheen. Lakki jalqaba TikTok irratti waliin falmaa turre. Isaa booda ati dhuguma na jaalatta innaa sin jaaladha akkamitti akkas jetta gaafii kana akkamitti naa dhiyeessita. Bakka sin jedhee dhufuu dandeessaa bakka sin jedhe si yaametti argamuu dandeessaa dhugumoo na jaalattee. As Duubaay miti si oli osoo jiraatte kootu nan dhufaa. Isaa booda ishiinis Duubaay dhufte nan dhufa. Waadaa. Egaa akkas ta'ee akka carraa paaspoortii qaba. Bakka erga nan dhufetti an waan si gargaaruu qabu hundumaa sin gargaara karaa Duubaayitti akka dhuftetti. Already amma iddoo kanatti kan hubachuu qabdu an Duubaay kan deemuuf hojiif miti. Akkuma beekamu Duubaay kan deemuuf bakka yeroo ishiin bar Duubaay dhuftaa na bira hin dhufteettu bakka akkuma tolee na jettetti lakkaa. Even inni ija kootiin argeetuma deemuun anaaf gahaadha. Jaalalli gowwaa nama gooti. Gootota hedduus kan harka kennichisti jaalala. Jaalalli immoo hunda caala. Mo'ataadha, injifataadha. Jibboo of keessaa qabu, of tuulummaa of keessaa qabu, gad of qabummaa of keessaa qaba. Jaalala jechuun immoo akkam jedhee akkasii ibsuun beeku. Ani immoo yeroo kanatti namoonni tokko akkamitti Duubaay deemtaa, akkamitti dubaraaf deemte, akkamitti warri jedhan tarii warra jaalatee hin beekne ta'a. Tarii namni jaalatee hin jirre hin jiru sadarkaan isaa olaa darbu malee. An Duubaay miti iddoo barbaadde maan jiraanne nan deema. Isaan booda viizaa kana kaffaltii na kaffaluu barbaadde turte. Akka isheen na kaffaltu sin barbaadne. Yoo isheen na kaffaltee maana fudhatte, yoo isheen na kaffaltee achi na geessite na bitatte yookaan immoo akkasittis warri jedhan jiru. Bakka waan baasuu qabu kamuu baase. Kiisii koo harka qullaatti hafee horii koo reettii koo wanna qabu gurguradhee waan baasuu qabu hundatti baasee achi dhaquu murteesseera waan ta'eef isaan booda anis murteessee karaa ishii deemuudhaaf baasuu piroosesii kana eegale ishiidha. Kan naa xumurte ishiidha. Maallaqni garuu kan kooti. Waan qabdu gurgurtee deemuudhaaf kan qophoofte. Isaan booda ishii argeetuma yoon achi tolee jettus lakkeettus ijji kootiin achi ga'ee arga. Amma irratti garuu tolee hin jennu. Dhaquma keeyyummoo? Lakki. Jechuun dhufnee mari'annaa haasofne itti malee ol jaalachuu koo tolee yookaan bakka as jaalladhee akka hiriyaadha bakka kanaan booda hin jennu. Bakka humna koo ol ta'e maaliin godha? Jireenya koo dhabaan jira. Namni hunduu magaalaa keessatti yeroo arginetti kolfaa maqaa ishiitti na waamuu barbaadu. Ani ofii kootii jireenya jeeqamaa keessa jira. Lubbuu ofiitu dhabuu danda'a wanti? Qabeenya hoggaan dhabe maarree jaalala ishiitiif. Maallaqaan barbaade waan baase maarree. Naa bakka amma tikkeettiinis citeera. Already erga achi dhufteen booda achitti waan barbaachisu hundumaa natu ba'a. Erga akkas jettee bakka erga ati kaan of hin danda'atte an bakka achitti waan barbaachisu hundumaa natu ba'a. Jettee tikkeettii dhagaagalaa 68 viizaa 100. Viizaas tikkeettis ofumaa kutatte? Ofumaa kutadhe isaarraayyuu warra achitti baduu dandeessaa achitti akka nafne jira miti birrii qabsiisan jira miti akkas 300 namarraa liqeeffadde qabsiise jechuudha. Ishee erguuf jettee?
jaalalaaf jecha aarsaa guddaadha kan kaffalamu. Yeroo baay'ee egaa wanti sooshaal miidiyaa irratti ta'u kun kan sooshaal miidiyaa irratti arginuu fi kan lafatti arginu adda addadha. Ammatu Duubaayiin geessee seenaati sooshaal miidiyaadhaan beektuu fi kan itti qaamaan argiti. Tokko ta'uu diddee bifaanis haa ta'u, amalaanis haa ta'u, hojjaadhaanis haa ta'u, seenaati sooshaal miidiyaa irratti beektuu fi qaamaan kan argite tokko yoo ta'uu didda maal gootameeti? Seenaan an achi dhaqee osoo fiiltarii yookaan effektii adda addaa fayyadamuu danda'u beeka. Waan barbaaddaa taatu. Gurraachoftee diimattee bareeddee bareeduu waattee shurrubbaa qabaattee qabaachuu waattee dantaan koo kanaa miti. Ani eenyummaa isheen jaalladhe. Dubbii isheen jaalladhe. Yaada isheen jaalladhe. Bakka maaltu dhabeettaa? Namni waa afur kitaaba tokko dubbiseen ture. Isin waan afur wanta afurtu kaa'ame. Tokko jaalala maallaqa yookaan immoo meeshaa, jaalala bifa, jaalala lafee, jaalala onneedha. Ani jara kana keessa jaalala onnee keessa jira malee jaalala kan keessa jiru. Kan hoos hin jedhu fakkeenyaaf jaalala birrii yookaan maallaqa yookaan jedhu tarii dubara tokko. Dhiirris dubartiinis dhiira tokko maallaqa laaltee jaalatte taanaan maallaqni hin beekamu. Aduu immoo namni sun kan nama san jaalate maallaalee jaalate maallaqa miti. Aduu san nama san biraarraa fagaataa jechuudha kan keessa jiru. Harka duwwaas jiraadhee isheen qabaattis qabaachuu baattee doonkeer kan keessa jiru. Lammaffaa bifa ishee keessa jiru. Nusi hin jedhu fakkeenyaaf addunyaa kana irratti bu'aalee hedduutu jira. Namni har'a bareedee boru busaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf har'a atumti bareedduun kun yookaan anumti namti wayii har'a bareedee argamee akka carraa dhukkuba wayiitiin qabamee fuulli isaa irraa luqqa'uu danda'a. Shurrubbaa dheeraan kun immoo akka carraa irraa dhumuu danda'a. Shurrubbaa yookaan bareedina ishee maalummaa ishee ilaalee hoggaan jaalladha. Aduu sanaan kan jaalladhu shurrubbaa ishee taanaan shurrubbaa ishee irra jiru taanaan sin arguu jedha. Nama kamiyyuu gaatee jechuudha. Soo kana keessa sin jiru. Nah, inni biraa sanyummaa waan addaa tokko jira miti. Bakka gonkuman jaaladhe jalqabumaan itti seenee kana keessa sin jiru. Jaalala onnee keessa jiru. Ani kan jaaladhe isa onneetirraa isa keessootirraa. Inni onnee immoo kan adda si baasu yoo du'a ta'e qofa. Du'a qofa. Maaltu adda si baasa? So seenaan diimattee gurraachoftee gabaabbattee dheerattee. Nama ta'uu ishee qoftanaaf gahaadha. Kanaafuu rakkoon qabatta. Hiriyoota seenaa keessaa nama toltu dhuftu qabdaa wayaa amansiinu kan namni sitti himu jireenya ishee namarra jirtu namni quba qabu jira laata namni baashisti. Mucoon tokko jirti. Seenaan nama cimtuu ta'uu ishee dhiirota hedduudhaaf akka lakkeechaa turte akkasumallee yaada sammuu isheetiin kan deemtu malee akka namni jedhanitti osoo hin taane akka ofii jettetti akka deemtu ofitti amanamummaa guutuu akka qabdu bareechitee natti himteetti. Na seenaan haala sana irra jirtetti. Seenaa miti yaadduudhaa jira seenaa. Baay'ee maqaa kan ishee miti kan moggaase. Maqaa ishee seenaa miti? Seenaa miti. Maqaa ishee Burtukaan. Haa ta'u garuu anatu baaseef. Seenaa moo? Seenaa. Ergaan seenaa koo jedheeni ji'a ja'a kan TikTok ishii seenaa kootti banatti. Taatota hedduutu jira jechuudha. Maaf seenaa kootti baastee anuyyuu silaa keessaan qofaan seenaa koo dhiisi waamaa jennaan bakka jaaladheera. Anatti naa baaste anatti naaf jette koo hunduma nan jaalladhaa. Akkati dubbachaa jirtutti egaa seenaan dhugaa baay'ee si jaallatti. Isin immoo gama qolaa walii fi baasuutti illee geessaniitu kan jirtu. Maqaati baastee illee amma uummatumatti waamaadha kan jiruuni. Mee dheeressaanii Duubaay deemee seenaa jechuun maal gochuudha kan itti yaaddee achi keessatti? Ani achi deemee akkuma dubbanne akkuma isheenis naan jette wal agarraadha. Isheen firii viizaa qabdi. Yeroo gaas hin qabdi. Hojiinis baay'eetti hin cimu. Ol agarraadha. Erga ol agarree garuu dhimma jaalala keenyatti irratti hin dubbannaadha. Tolees haa ta'u lakkiis haa ta'u hin dubbannaadha. Waan hundumaa dubbitama siisa miti re. Bara kana ulee miti. Jaarraa 21ffaa keessa jirra. Bakka waan hundumaa dubbanne teenye waan nu barsiisuu qabu. Lakkiis ta'u tolees ta'u. Amma irratti tolee aan jennu. Bakka si jaaladhus si jibbus an erga achi dhufteen booda.
teenyee gadi qabnee dubbanna. Naan abdii rabbumatti godhadheen deemu. Isaa boodaan karaa Itoophiyaatti deebi'a jechuudha. Isheen biyya kana dhuftee jiraachuudhaaf yaada qabdi? Already lafa karaa Adaamaatii hin qabdi. Ammatti waan murteessin qabatte. Achuma turuu danda'as dhufuu hin danda'a. Ammatti garuu waan murteessin qabu. Haa ta'u turtii waggaa 4 turteetti Dubaay. Ammatu isheen gaaffii jaalalaa kee kana fudhattee ati kan booddee jaalala fageenyaa kana nagaa dadhabeera jechaa waan jirtuuf ishee faana dhaqanii jiraachuu barbaaddu. Ati deemtee biyya sana ishee faana jiraattamoo isheen deebi'uun barbaadu yoo jirti yoo maal goota reeti? Inni guddaan ishee wanti tole haa jettu malee iddoo kamuu haa ta'u bakka kamuu haa ta'u nan jiraadha. Garuu ani Itoophiyaatti deebi'ee jiraachuun barbaada. Maaliif tarii garuu qabummaaf malee jireenya mataa kiyyaan jiraadha. Hojii dhuunfaa kiyyaan qaba. Akka nama tokkootti of bulcha. Dargaggeessa baratee isa baradhe kan ammoo hojiitti kee hojjechaa jiruudha kan dhuunfaa kiyya. So dargaggeessi hojjedha. Kanaaf asumatti waan qabnu san hojiitti hojjechuu barbaada. Akkasuma malee achirra jiraachuu hin barbaadu. Garuu achi gahee tole haa jettu qofa. Yoo lakkeettas ijumaan argee deebi'uun kanaaf gahaadha. Even guyyaa isheen viizaasii piroosesii kan naa galtu akka waan tole naa jettu kan akka waan argee bakka akka yaada koo fudhattee akka jaalala kiyyaan booji'amteetu bakka akkam jedhe akkasitti hin beeku. Naa guyyaa sanitti gammachuu guddaa qaba. Rabbi si yaa milkeessuun jedha inni gaa dheeressaa walaloolee kan barreessiteef qabda. Mee walalicha daawwattoota keenya isheenis dhaggeeffachaa waan jirtuuf geessiif. Seena koo mi'aayina jaalala kee waa hunda naaf caalee jireenya kee irratti gammachuu naaf dabalee kabajan ansiif qabatu guutee dambali'ee otoon waa'ee kee yaaduu dhiyee naaf bari'ee seena koo waa'ee kee yoon yaadee qaama guutuutu hol'ata onnee koo naraaf ta'e maashan koo kun tunfata narraa fagoo teessee naaf taateetta mootitti hanga lubbuun jirutti situ giiftii kooti bulchiinsa kee naaf ta'eera hin qabu gaafii haqaa addunyaa keessa ba'ee eessaa abbaa koo naqaa erga mootee miira koo alaaf keessaa erga barbaaddee na bittee na gurguruu dandeessa hin qabu wantan sirreessuu hiriirri sitti ba'ee dhugaa waaqaf lafaatii bulchiinsi kee naaf ta'e heeyyamu koo malee miira koo to'attee jaarraa 21ffaan garbicha kee na godhatte seena. Ergan baachuu eegalee dhugaa simboo keetii ji'oonni fagaateera waggoota ce'uu kooti. Eenyummaa koo itti dhiisee eenyummaa kee jiraadhaa ba'aa kee sirraa fudheen jilbiffadhee siif baadhaa maaf nan hubattu seena. Si dursitee na waraantee eboon kee halaalaa siitti of kenninaan jiraadhaa giiftii mootittii jaalalaa garuu na booji'uu kee argattee akka nan humna hin qabne otuu bittee gurgurteeyyuu akkanumaan dubbanne osoo beektuu maa callistee adaraa kee eeggadhu miidhama miira jaalalaa onnee kan koo naaf tiksi yaa mootittii jaalalaa seenuu koos hin jaalala. Seenaan darbiuma kana ilaaltee iyyuu waan deebii gaasiif laattu natti fakkaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Mee dheeressaa ati jaalalisiif maalodha jaalala akkamiin ibsitaati? Anaaf jaalalli jireenya. Qabeenya qabaattee jaalalli hin jiru taanaan. Beekumsa qabaattee jaalalli hin jiru taanaan. Waan barbaadde qabaattee jaalalli hin jiru taanaan anaaf duwwaadha. Jaalalli mo'ataadha. Jaalalli hunda caala. Waaqayyo iyyuu jaalalaaf jedhee biyya lafaa dhufe miti. Jaalalli wanta goon hin qabu.
Kanaaf ani jaalalli lubbuu kee kannisiisuu danda'a. Jireenya kee si dhabsiisuu danda'a. Jaalalli waa hundumaa anaaf. Egaa jaalalli shiitana biyya kan na baasu. Jaalalli shiitana kan horii koo na gurgursiise. Jaalalli shiitana waan hundumaa kan of kan nakisiise. Evinaan kan sodaadhu achi deemee keeziin tokko uumame akka carraa waan an deebi'u natti fakkaatu yoon jedhu jiraan koo Itoophiyaatti waan deebi'u natti fakkaatu kana akkanaa bartuun barbaada. Baariin cima akkam jedhe akkan dubbadhu hin beeku. Yoo onni irraa dhuguma nama jaalatte wanti kaamuu wanti barbaadde siif duwwaadha. Beekumsas qabaadhu, aangoos qabaadhu, qabeenyas qabaadhu, waan barbaadde yoo qabaatte siif hin duwwaadha. Nama tokko jaalatte. Kanaafan seenaa gizeen jaaladhus, jaalallis gizeen ibsu, jaalalli hanguu guddaa qaba. Jaalalli mo'ataadha, injifataadha. Wanti jaalalaan caaluumtu hin jiru. Beekumsa qabaadhu, ogummaa qabaadhu, waan barbaadde qabaadhu. Jaalalaan qabdu taanaan garuu duwwaadha. Jaalalli mana isa guddaa. Mana ijaartee citaa osoo mataa gubbaarra kollaatii gochuu baatte manni sun mana fakkaata. Roobni achi gubbaarra hin seena bara. Garuu waan hunduma isaa xumurteetta. Girgiddaa isaa xumurtee, soraa isaa xumurtee, mana guddaadha. Isa mataa gubbaa san bichaa ittiin godhe jaalala naafisa. Maaf jenna utubaa waa hunduma caala. Kanaaf anis yoo kan argamne waan jaalalli abbaa fi haati keenya wal jaalataniif. Kanaaf jaalalli waan jiruuf addunyaan nu ijaaramte namnis dhalate. Kanaaf akkam jedhe kan ibsu hin beeku. Jaalalli naafisaadha. Jaalala bifa bareedaadhaan inni kan ibsite. Gaan sagantaa keenya gara xumuraatti kan fidaa jirru dhaamsa yookiin ergaa dhaammachuu barbaaddu yoo qabaatte daqiiqaa lama siif kenna. Waan jechuu barbaadde yoo jiraate. Tole. Namoonni mucoo kanarraa fagaadhuu simiitii jettan na deeggartanis ishee deeggartanis osoo deeggaruu baattanii eenyumaayyuu gaarii dhedhee yaada. Maaliif jennaan isheenis waan itti fakkaatu godhaa jirti anis waan itti fakkaatu gochaa jira. Kan hundumaa kan na gosaa jiru immoo jaalalaadha. Kanaaf seenuu koo ani karaa Dubaay kan dhufu abbaa fi haadha koo abdadhee miti. Obboleessa achii qaba isa abdadhee miti. Eenyumaa abdadhee osoo hin taane waaqa gaditti si abdadhee dhufaa jira. Kanaaf hawwiin koo seena wal agarree wajjin kofallee wajjin taphannee bakka waan keessoodhaan haasofne beekta mitiire wajjin haasofne karaa Itoophiyaatti deebi'uudha. Seena hanga dhufutti nagaa waaqayyo si haa baay'atu. Baay'ee si jaalladha. Baay'ee si kabaja. Ayyeen egaa nus hawwiin keenya hawwiin daawwattootaa seenaa wajjin wal agartanii wal hubattanii tokko taatanii arguudhaan rabbi si haa milkeessu siin jenna dheeressaa. Amiin. Deebisee kokkuma siniin jedhe sila guyyaa dilbataa sa'aatii 4:00 barraan koo. Dilbata isuma iftaani kana. Guyyaa 11 ta'a. Hagayya 11. Egaa sayitaanuu lamman keessan faana giddu ta'e isin haasofsiisuudha hawwiin koo rabbi immoo jaalala keessan kana jaalala dhugaa godhee isin eebbisuun jedha. Amiin. Milkaa'e. Ayyiin egaa kabajamtoota daawwattoota GMN qophii keenya kudhaama jaalalaa irraa waa iddoo akka barattanii keessumaa bifa jaalala sooshaal miidiyaa jaalala fageenyaa kanarra gadi fageenyaadha kan isiniif dhiyeessaa turre. Qophii kana irratti affeeramtanii yookiin dhiyaattanii jaalala qabdanii nama jaalataniif ibsuu kan barbaaddan yoo jiraatanii karaa GMN telegiraamii keenya nu quunnamuu dandeessuun qophiin keenya kudhaama jaalalaa irraa asumarratti kan raawwatudha. Qophii kana immoo qopheessuun kan isin faana ture anas manni Irrajeeti. Gama ogummaa kaameraatiin keessaa eebbaan waliin ture waan faana turtii taasistaniif hedduu galatooma. Aga torbee deebinee wal agarrutti nagaan nuuf tura.